Magaalaan Finfinnee iristii Amaaraa tan ganamaa waan taateef qabsoo hidhannootiin ni kabachiisna jechuudhaan faannoon Amaaraa ibsa baase. Hayyuu seenaa fi qorataa dhimma siyaasaa Itoophiyaa irratti beekamtii qaban Profeesar Iskeel Gabbisaan Finfinneen kan jiraattota isheeti malee kan Oromootii miti jedha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigaltee Saawudii Arabiyaa, Tarkii fi Paakistaan gidduutti gaggeeffame ajaa'ibsiifate. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Taayims nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu isiniin jechaa kanneen asii walitti dhageessan hangafoota odeeffannoo teenyaa ammaati. Amma gama bal'ina odeeffannoo teenyaa isin dabarsina. Faannoon Amaaraa magaalaan Finfinnee iristii Amaaraa kan ganamaa waan taateef qabsoo hidhannootiin ni kabachiifna jechuun ibsa baase. Faannoon ibsa isaa keessatti gaafii uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irratti kaasu gaafii OPDO jechuun kan qolatu ta'uu hime. Faannoon Finfinneen handhuura Oromiyaa fi lafa Oromoo irratti hundaa'e ta'uu mormuun magaalaan kun bara mootummaa Aksumii durii irraa eegalee Baraaraa jedhamee waamamuu turuu fi iristii Amaaraa ta'uu ishee irratti seenaa dhiyeesseera. Gama biraatiinis Minilikii fi Xaayituun daandii abbootii isaanii irra imaluun Finfinnee marsaa lammaffaaf akka deebisan kan ibse faannoon Amaaraa magaalattiin maqaa marii biyyaalessaatiin seenaa fi abbummaa ishee jijjiiraa jira jechuun mootummaa komate. Faannoon akka jedhetti qabsoo hidhannoo kan itti seene jijjiirama dimoogiraafii fi ji'oogiraafii magaalaa Finfinnee irratti gaggeeffamaa jiru humnaan qolachuuf. Ibsi faannoo kun fedhii Oromoo magaalaa Finfinnee buqqaasuu qabuuf ifatti mul'isa jechuunis ibsameera. Hayyuu seenaa fi qorataa dhimma siyaasaa Itoophiyaa irratti beekamtii qaban Profeesar Iskeel Gabbisaan dhimma Finfinnee ilaalchisee yaada haaraa kennaniiru. Profeesar Iskeel miidiyaa afaan Amaaraa irratti yeroo dhiyoo kana yaada isaanii kennaniin Finfinneen kan jiraattota ishee keessa jiraataniiti malee kan Oromooti miti jechuun dubbachuun isaanii gabaafameera. Dabalataanis namni siyaasaa beeku jechuun of ibsu tokko Finfinneen kan Oromoo ta'uu qabdi jechuun yoo falme nama kasaareedha jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Akkasumas dhimma Finfinnee ilaalchisee ana achi keessaas na baasaa jechuun dubbachuu isaanii gabaafameera. Haa ta'u malee yaadni Profeesar Iskeel Gabbisaa kuni ilaalchi isaanii yeroo darbe dhimma Finfinnee seenaa ishee mirga Oromoo fi sirna federaalizimii Itoophiyaa irratti qaban waliin yoo wal bira qabamu garaagarummaa guddaa fakkaatu qaba. Profeesar Iskeel yeroo garaagaraatti dhimma Finfinnee fi federaalizimii Itoophiyaa irratti qorannoo fi marii keessatti hirmaachuun seenaa Finfinnee eenyummaa naannichaa fi mirga Oromoo waliin walitti dhufeenya qaban irratti yaada isaanii dhiyeessaa turaniiru. Kanaaf yaadni isaanii yeroo ammaa kun ilaalcha isaanii duraanii irraa maal akka adda ta'e akkasumas maaliif ilaalchi isaanii dhimma Finfinnee irratti jijjiirame fakkaata jechuudhaan gaafiileen ka'aa jiru. Dhimmi Finfinnee yeroo ammaa marii biyyaalessaa keessatti ajandaa ijoo ta'ee jiru. Seenaa eenyummaa mirga jiraattootaa fi sirna federaalizimii Itoophiyaa waliin walitti hidhata cimaa qaba. Kanaaf yaada hayyootaa fi qorattoota yeroo garaagaraa keessatti kennaman wal bira qabuun ilaaluun dhimma Finfinnee irratti marii hubannaa fi ragaa irratti hundaa'e gaggeessuuf barbaachisaadha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Saawudii Arabiyaa, Turkii fi Paakistaan gidduutti waliigalteen ittisa waloo Makkaa keessatti mallatteeffamuu isaa gammachuun simachuu isaanii ibsan. Tiraamp maxxansa isaanii miidiyaa hawaasaa Truth Social irratti har'a baasaniin waliigalteen biyyoota sadan gidduutti gaafa Oogasti 7 bara 2026 Makka keessatti mallatteeffame kuni haala siyaasaa fi nageenya baha giddu galeessaa irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu akka danda'u ibsaniiru. Tiraamp Saawudii Arabiyaa, Tarkii fi Paakistaan waliigaltee ittisa waloo kana irra gahuu isaanii baay'ee na gammachiiseera jechuun biyyoonni naannichaa gara gamtoomaniitti dhufaa jiraachuu fi karaa hiikaa qabuun ofirraa ittisuu irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaanii dinqisiifataniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa kun tarkaanfiin biyyoota sadanii kanaa tarkaanfii jalqabaa guddaa fi barbaachisaa jechuun hooggantoota biyyoota sadaniifuu baga gammaddan jedhaniiru. Waliigaltee Makkaa kun caasaa ittisaa fi tumsa siyaasaa cimaa ijaaruun kan kaayyeeffate yoo ta'u biyyoota naannichaa biroo akka itti makamaniif balbala banaa ta'uu ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Tarkii Haakaan Fiidaanii fi Pirezidaantiin Tarkii Rasiib Tayyip Erdogan Misrii gara fuulduraatti waliigaltee kana keessatti hirmaachuu akka dandeessu ibsaniiru. Waliigalteen kun tumsa nageenyaa fi ittisa biyyoota naannichaa gidduutti cimsuun haala siyaasaa baha giddu galeessaa fi nageenya naannichaa irratti jijjiirama guddaa fiduu akka danda'u tilmaama. Daawwattootaaf hordoftoota Oromiyaa Taayims irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan hanga ammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.